Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Oromiyaa wala boonsuu ejjennoo jedhuun qabsoo hidhannoo geggeessaa yeroo jirutti humna finciltoota naannoo isaa jiran kanneen akka humna ittisaa Tigraayiif adda bilisa baasaa benishaangul gumuz isaan qabsoo bilisummaa saba isaaniif qabsaan biroo waliin tokkummaa uumee hojjechaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan wallagga Bahaa aanaa guutoo giddaa bakka addaa keenaaf jedhamuun beekamutti fulbaana 27/2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaaf addi bilisa baasaa benishaangul gumuz wal ta'uun kaleessa ganamarraa kaasee waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaanii beeksisaniiru. Tarkaanfii fudhatameen gama waraana mootummaatiin loltoonni baay'een akka ajjeefamanii fi madaan odeessi gama waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa irraa argamanii mirkaneessa. Achuma Oromiyaa lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa Onadaallee sadiitti kaleessa jechuun fulbaana 27/2021 waraana mootummaa irratti lola baneen gama waraana mootummaatti hedduu ajjeesuuf madeessu beekseera. Shinnigaan akka hawaasa naannoo bakka lolli kun itti geggeeffame irraa odeeffatetti gama waraana bilisummaa Oromooti loltuun tokko akka hin miidhamne mirkaneessaniiru. Gama zoonii kibbaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraan Soddombooroo fulbaana 27/2021 waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhachaa ooluu beekseera. Eebbi jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa geggeeffame yeroo jalqabaatiif tarkaanfii jabaadha kan jedhame kun waraana mootummaa irratti fudhatamuun dhaga'ame. Gabaasa guutuu